Mashallah kanuma adda tajaajila dhimsi kee jikalas kosmootiksii hin bitu ministikii mabbitu waalaikum salaam ni modestikii ila shamara baadiyyaa akkanatti waa jirtu kaayii fayyadortii Mashallah gobagiidha jechuudha. Kota nagaan bulan baanii mucasu silana taqayyame bulu ati yoote bulu jechuudha uraji maal jette harka khiyyaara diimaadha fuula khiyyaara qabdu jenne diimtuu irratti siluma jennee si mirkaneessine maal ol taate hayi qonxarni beekaan talbaan gochaasa kasaa godhu jira taa'e ati jennaan dafee shaarbii kana godhadhe bu'aa talbaan qabu keessaa lama nuuf himi akka garaan hin goggoineef tokko maalin beeku waan biraa miidhaginaaf illee ni fayyadaa jechuudha jechuun miidhaginni isa gubbaa qofa osoo hin taane kaafaanii ta'een. Anamma dhugaatiif kan biraa murteessaa tokkotu jira. Maammee walaikum salaam bro kaleessa barsi thank you sin jechaan ture for subscribing bro thank you. Okay dhaggeeffadhu dahoo ammallee iccitiin beekamne guddaa qaba talbaan. Keessattuu namoota haadha manaaf abbaa manaa ta'anii wajjin jiraatanuuf shufayda yaani. La wallahi amma waan beeku akkamiin itti himturaa dhagu. Ati lama himi jettee lama himee jira. Anjaartiin qabaan sitti hima boosituu natti hima malee si laattamatame jechuun maal jechuudha? Attamitti anaan hime yeroo jettu namni maal naan jedhatu fuudheetta yeroo na gaafate Wanni guddaan garaa nama goggoguu dhabuudha. Wallahi waan biraan beekamu baay'isa. Baha. Qonnarra oolee osoo sangaadhaan ol jedhuu gar jedhuu hidda bukaa osoo harkisu galgala kana yeroo dhufu dhuufuu qabachuun dadhabuun ni qashifoo jechuudha. Beektee waa mana keessa waa jechuu miti beektee kan dadhabe kan laafee dhufa because wanti inni mana nyaatee injeeraaf shiroodha achi keessaa komponentii nyaata sana keessaan argatu baay'ee gadi bu'aadha sinii galee da'iifa ta'ee dhufu jechuudha sinii galee dhugaa rabbii. Shamarri keenya abbaa manaa keessaniif kunuunsa kenna. Fakkeenyaa fi yeroo bultii godhatanii jettanu yoo ilaali waraabuu jedhaatti jiitu si haa waraabuu hin jedhu dhiiseera falas. Barrakkoon keessan kanaa barna waraabbattanii maxxansitu. Abbaa bartoo soori maa cufatte viidiyoo. Hala. Xiqqoo siin Ati amma shamarran nurkaa fixaatte jettee? Ma qeemeen qabatirreeti. No jechuun ijoollee keenya shamara keenya jechuudha beektee akka isaan ofitti amanamummaa qabaatan kaleessa jechuudha amma laali dahoon kun kaleessa yeroo infektiidhaan nuftuu nama biraa fakkaattee hedduu nu burjaajessaa turte beektee. Ani garuu hojii infektii malee yookaan ammoo fuularra tosoo waa tokkoon ida'anne qulqulluu ta'anii miidiyaatti akka gad dhufanii fi ijoollee keenyatti hamilee horee har'a jechuudha mucaan ergasii yeroo namni bootimii dawwale daftee si'attee rifattee cuftu yeroo namni imoot bilbile daftee rifattee cuftu konfidensiidhaan laayivii ta'aa jirti jechuudha bifa siit osoo hin qaanfanne because eenyummaa ofii waan ta'eef. Akkas waggaa kalee gorfituus nan argaan jira bara. Anamma kudoo qulqulluu uumama koo osoo waan tokko hin fayyadamne jechuudha laali. Sooreen garuu fayyadamteetta sooree. Maal? Effekti. Maal islasii effekti? Mama jime shabaka. Wallahi tiraasii jechirraa fuudhi. Mii naaf adiirri gariin beettee. Waa'ee akka finniisatirra jira hin fayyadamne. Isheen xiqqoo wayi mul'atti bara hin biqilchine takkaayyuu hin baane natti fuuluma gootti. Nyaataateertaa dhiisa. Waalaikum salaam. Finniisa waan balleessanuu isinitti maa dhaggeeffadha. Finniisni waan baduun jechuudha. Tokkoffaa irratti wantoota finniisa balleessan keessaa inni guddaan gogaa fuula keenyaa kana jechuudha yookaan qodaa fuula keenyaa kana wantoota fayyadamnu adda baafannee beekuudha akka alaarjikii jechuudha. Asaasiyaa jettu warri arabaa sun jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni gariin kireemota garaagaraa kan farmaasiidhaafis haa ta'u akkuma isaan ammoo shooppii garaagaraa dibatantu jira. Kan gogaan qaama keenyaa kun hin jaallanne jechuudha isinii galee. Allistanii dhumaan isin bareecheedhaaf guyyaa jalqaba dibatan isin fuula keessanis muuzii godhee culluskee dhumaa fi hin fayyadamina. Mallattoo tokko yeroo irratti argitan waan sana lamuutti deebitanii fayyadamuu dhiisu. Waan fuulli keessan hin barbaanne tokko isa. Inni lammaffaan immoo
Qulqullina fuulaa. Qulqullina ija fuulaa jechuun maali? Irra guddeessa namni keenya eebbine yeroo dhuma shaaworii deemuyyuu fuula kana inni qaama biraa dhaqee fuula kana bishaan mana kana jedhee dhiisa malee seeraan saamunaadhaan jechuudha. Saamunaan immoo garaa baay'isa. Saamunaan inni nuti ittiin fayyadamnu yeroo amma kanatti dubbadee jiru maalati doktora fayyaati moo jettanii illee dhaqee dandeessu garuu hanga dubbatti information qabu gochaa jira. Saamunumti fayyadamnu kun saamunaan huccuu miiccanuu fi saamunaan gogaa keenyaa miiccinuu fi saamunaan fuulaa miiccinu garaagarummaa guddaa qaba. Fuulli qaama namaa kun beektee qaamota kaanirra baay'ee sisiidha yookaan ammoo haphiidha yookaan ammoo laaftuudha. Mee yeroo tokko dhaqaadhuma bakka ho'aa wayii ilaalaa qaamni keessan kun ho'aa sana hin dandamata. Fuulli garuu wama xiqqoo wayiitti ho'itee jennan daftee rifatti beektee fuulli kun jechuudha sisiidha. Akka gogaa qaaniitii miti jechuudha. Harki keenya inni gogaan asirra jiru kun guddisaa kun garaagara. Miira adda addaa qaba hundumtinuu. Saamunuma isa funyaan qaayii huccuu miiccinu sana fuula keenyaan yoo miiccinu qibaatii yookaan lubrikantii qaama keenya laaffisuudhaaf uumamaan keessi keenya maddisiisu san completely qulqulleessaa irraa kaasa. Inni goggogsa suni guutuutti. Yeroo sana immoo maal fayyadamuu qabdu? Looshiniiwwan kan qaamaaf faayidaa qaban soorata kan ta'an kan infeektii yookaan asaasii aangoone wantoota akkasiisan jechuudha. Gogaa keessanii akkuma jiru ta'ee umrii dargaggummaatti hanga fedhelee ittis ta'e numa dhuma yeroo guyyaa muraasaan malee numa deebi'a. Maaltu? Finnisi umriidhaan illee ol qabatu ni jira mee dargaggummaa. Lukkuufarraa aadaa asaasiyaa jaldiyyaa kan jedhamu kuni lukkuu nyaachuufarraa of eeggatu. Ogummaa namarraa. Ilaali abbaa martoo. Ilaali dhugaa baree abbaa martoo maaltu jira sitti fakkaata amma ijoolleen keenya hedduun finniisa kana beektee miiratu sitti baay'ate waliin jetti maal loksinaa miti dargaggeessa namni guddaanas keessa hin jirtan miti koomantii jalatti keessatti amma dargaggoo qofa waliin dubbataa jirti sagantaa dargaggooti nu dhaggeeffatin asii sa'aatii kana jechuudha xiqqoo walumatti ministeera dubbannaati abbootiin keenya namoonni gurguddoon nu dhokattanii daawwachaa jirtu suutuma jedhaati laasheedha akkasii nu baraa jechuu barbaanneeti dargaggeessan maal waliin jettu koyi usati waa tokko dubbattu shamarri kun jechuudha yeroo siin finniisa baaftee jettu jechuudha itti baay'ate jedha dhiirri sobeeti nyaachuudha jedheeti mukaa nyaatu yaajire budaa jedhii sossobuudha jedheeti nyaattaa kottu nyaatu sirraa balleessa qat godheen sirraa balleessa jedhee attaan lala ijoollee hattu leebaa taballaa gordoo soba suni. Dhiirris yerootti baay'atee natti akkana ta'e soba suni kijiba. Gonkuma sana wajjin waa wal qabatu miti dhugaa dubbachuu yoo ta'e namoota tokko ilaalaa. Osoo abbaan manaa jaartii isaa jechuudha galgalaa ganama akka nama sibiila irra kaa'ee tumuutti jechuudha burruusaan haadha manaaf abbaa manaa osoo wajjiniin waan abbaa manaaf haadha manaa godhanuuf ni fuula fita. Innaa kan isaa inni taa'aa jiru suni lafatti soba jechuudha. Haadha kazzaab ziyaada walla kazzaab. ما هذا مظبوط ولا كلامك؟ Wallahi kalaam sahii sinii galaa jedhamti maaliif soba sun ani jechuun namootuma fakkeenyaaf ofirratti ilaalan namootuma fakkeenyaaf bultii qabanu kan finniifni fuula rakkisu finniisa osoo hin taane akka nama beeku qottoo fuula kana nasru waalaikum salaam fuula kana rakkutee kaaseetti fuulli kun qunca'ee kun finniifni irraa hamma mana ga'ee ta'a. Suni finniisni akka alarjikii waan gogaa wajjin rakkoo wal qabatudha malee miira saalaaf yookaan ammoo seelii qaama dhiiga adii wajjiniin rileeshiniin inni qabu gama saayinsiitiin wanti inni ragga'e hin jiru. Akkuma aadaatti namoonni itti fayyadamu. Yeroo tokko wanti hubachuu qabdanu waqta birraa fa'i ijoolleen baadiyyaan beektu yoo ta'e jedhu boqqolloo asheeta tarii naannoo walloo kana yoo deemtan ammoo maashillaan tokko jira kan akkana jedhu tokko abbaa martu ati walloodha miti. Walloo maammee si akkamiin na dagatte dhugaa rabbii lola bardeen. Ilaala abbaa martoo maashillaala akkas gurgurtu tokkotu jirti beektee kana kaawwis waaddisii kan nyaata wayita birraa kana jechuudha beektee falfalanii jechuudha yeroo tokko akka carraatti misingaa ja'amaa misingaa san jechuudha waati galaa ja'amaa maqaa hedduu qabaa beekta. Antoniidha laali kaawwanna sana akkam taane isa awwaaroo sana akka maashillaati beektuu awwaaroo miti maashillaadhuma maashillaan keenyaa kuni akkana ol guddatee akkasumatti irra keessatti naqata maashillaan gara naannoo keenyaa sun. Gara sanatti immoo akka xinqisaa mataan isaa akka jedhee ijji isaa kun xiqqoo fufurdaa
gurguddaa argubbee jedhama naannoo gariitti beekte akka nu gurguddata wanni isaa sun. Akka isaan nyaatama waaddiin isaa sun akka boqqolloo asheetaa jechuudha. Ani yeroo tokko abbaan manaa siistarii kootii nama wallooti beektee nama qolliyaadhaa sirrinqaa. Inni ammaan dura Amaara jedhee of fudhataa ture jechuudha. Biraazarii koo wajjin osuma taa'anii dubbatan waa'ee Oromummaa kana mee abbaa keenyaaf lakkaa'ii jedheen biraazariin abbuma kee kana jechuudha. Abbaa maqaa kee jechuudha. Yeroo maqaa isaa lakkaa dhaqee dubbiin dhaqee Oromootti galee jedhe jechuudha. Kunoo walloon Oromoodha waan jedhurraa kaasee of qoratee completely an Oromoodha jedhe. Mucaan ammaan dura Amaaratti of fudhatee of deemu jechuudha. Sana booda Oromoo ta'ee afaan Oromoo hamma dubbachuu mitiin geerara. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Abbaa manaa siistarii kootiiti jechuudha. Nama sirriin qaati jechuudha. Amma ijoolleen umrii amata 30 duraadha mamme raayyaan kuni gaafa amma ce'umsaa gaafa asi gallee amma aangoon kuni yeroo ayyaana irraa as gara aangoo Oromootti aangoon kan Oromooti jedhama amma gaafa as ceenu sani raayyaa kana afeerreeti dhugaa rabbii maqaa ila Oromoo keessaa maqaa mul'ataa jedhamu fa'aa agarre raayyaa kana. Garuu inni afaan Tigree malee tokko hin beeku. Abbootiin isaanii cufti warri amata 30 dura cufti ni beekan afaan Oromoo raayyaan kun. Garuu didaniituma nuti raayyaadhaa jedhan Amaara sin jedhan nuti raayyaadhaa sin jedhan. Isaan immoo suni akka Oromoo Laalika uummanni kuni sooftuweera warri Habashaa kun dirqamaan sammuu isaanii irratti instaal godhan santu keessatti hafee jira malee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kanneen konfidensii qabanu eenyummaa isaanii salphatti hubachuu danda'u jechuudha. Amma namichi kun yeroo abba torbanaaf lakkaa'ii jedhu maqaa lama qofa himate afaan Amaariffaatiin kan deemu. Sanii achi akka jiruun guutuu afaan Oromootti dhaqee seenee jedhe jechuudha. Siigalee samboodhaan Oromoodha jedhee accept of godhee guutuma guutuutti maatii ofii keessaa jechuudha inni Oromummaa isaatti boona amma jechuudha beektee sabboonaa ajaa'ibaa ta'e jechuudha. Sirriin qaadha akka carraa ta'e sirriin qaan olmost marsaadha achiif hin beektaa wallee osoo hin qaqqabini yeroo naannoo san nannee jennu maashillaan ammas hin jedhu kan jechuudha falfalanii akka waaddii godhanii nyaatu beektee. Oh my goodness. Waan sana nyaatee tataanaan namni jaartii hin qabne nyaachuun dhorkaadha baay'isawee warni hin diida beekte dhorkaadha dargaggeessa beekte keessattuu. Yeroo ammaati bar. Bardi enggak tahu. Gadis balas. Amma waa'ee finniisa keenya rambuutu ati kalaas gadis fayyadamuu dhiisi. Isumatti deemaa jira maaf isumatti moomanii welcome sir welcome boss. Dhaggeeffadhu sooree. Bara namoonni jechaa jiruu fi wannuma sana. Maamme. Wannuma sana wal qabatuu fi bareedina nama jechaa jiru wayyee. Maamme. Amma bisin gaasi dawaata ammoo maal ta'a jettee. Amma yeroo xiqqimti yeroo ammaa kana bareeti ammallee finnisni irra jira argite ammallee na dhukkubu jira. Yeroo chaaf. Biyya jirta mootii. Biyya jirtaati. Laa amma biyya hin jiru. Amata darbe biyyaan jira. Maarreeti. Kaasitti fakkaannee maamni. Miira keessaa bahaa. Dullachii qofatu cinaachaan gara galfattu jedhu. Dullachii qofatu beektee jedhu beektee yeroo dubbatamu yeroo dhageenyu. Isin ijoollee yoo fireeshii taataneettan jechuun kanumaa jedheeti malee waan biraatiif. Miti isa kan turtii umuriitiif wal qabatu maali kaa walli qorree wal ilaalle waan ta'eef murteessuu danda'u ammas taa'ee maaliifuu jechuudha laali kan finniisa amma siriin jechaa jiru kana jechuudha wanti maashillaa sanaa wal qabsiisee fi uumamaan baadiyyaatti waan sana fakkeenyaaf boqqolloo waadii fa'i. Naannoo naannoo guddate tamma keessattuu gara Jimmaatti jechuudha boqqolloo asheeta jechuudha. Boqqolloo asheeta kanatu baay'inaan nyaatama. Boqqolloo asheenni Oromiyaa bakka kutaalee baay'ee jira. Sirii galee bakki boqqolloo hin magarsiine jira jechuu iyyuu yaadu Oromiyaa keessa. Beekamaadha jechuudha boqqolloo asheenni jechuudha. Boqqolloo asheeta kana waaddii isaa kana yeroo nyaattee jettu finniisa sitti babaasaa miirallee ajaa'iba kanatti dargaggeessi kun nuti. Ani bar boqqolloo asheetiin finniisa balleessa jedhaarta jedhanii eeggataara mikoo. Maal balleessaa fida? Maaliifi dhaggeeffadhu? Inni yeroo sanaa sun ilaala. Mee fakkeenyaaf maangoo fa'i fudhaa. Baadiyyaatti maangoon naannoo keessa irratti oomishamu tokko. Maangoon kun amma yeroo lafti itti tolee qilleensi tolee bokokee yeroo jedhee dugdi isaa kun hin dhodhoohaa beektee tatarsaa dugdi isaa kun. Findaataa isa jedhamu jechuudha. Namnis finduu baraddaa namnis findaataa baradda'uu jalqaba namnis yeroo waa tokkotti dhiisee jedhi jechuudha isinii galee. Akkuma sana yeroo waaddii kana asheeta kana nyaatee qaamni namaa kun akkana goggodhata. Waan turuuf immoo ofumaan badanne sun. Finni kan alaarjikiidha. Constantly gogaa wajjinii waa wal qabatu. Qulqullina gogaa qaama keessanii maaltu akkasittiin finniisa baasu maaltu akkasirraa balleessu adda beektanii jennaan ofii keessaniif of kunuunsuu qabdu malee
Chaappistikii, ministikii, shaadostikii, ministikii dhiisa. Qulqulluu taatan yeroo gadhiisu itti gammadan. Fakkeenyaaf nama jaallatan ilaali dahoo. Abbaa manaa fi bira dahoo dhaggeeffatu. Gaafii wayiinsi gaafadha. Fakkeenyaaf ala yeroo baatu chaappistikii dibattee, shaadoo dibattee, kuulii dibattee, fuula kana babbareeffattee gabayaa dhaqxee haa jennu. Bidde guyyaa. Lalisaa welcome. Ila. Babbareechitee gad dhufti. Isinii galee yeroo abbaa manaa keenya ta'uu kun hundee sadaqa. Miicama miti dirqama. Osoo miicasi bira na waa isa Akkamiin yaa Ani beeku naana nangaratti mitu garatti yaame fani. wallahi Koi sorry. Dahuu marran qulqulleeffadhe adda baasa. Miicattu malee bira dhaqxa. Gaafii kana kana deebisi. Maal bira dhaquudha sodaa. Gumitti ati of jibbita abbummaan firraa dhiqusanu bishaan qorqorroo turee roobni itti roobe bishaan qorqorroo irraa buuka kan yeroo dura buusan gartee san fakkaata. Inna Maaltu? fokkatu. Meekaappiin hogguu dhiqatan. Ansiluma duruma yeroo tokko qofa dhaggeeffadhu laalmaame yeroo tokko qofa Suuraa wanti waliin laaqamee biyyee fi minaamin kana ta'e. Like Maame. amma fakkeenya wanti kun biyyeedha bara asirra kan argitu kun biyyeedha. Ni amma yoo kana godhate naqamaa kun guutuun hogguu bishaan itti naqxe. Horofuma fakkaata. hin sodaanna. Ansiluma yoonan dhaggeeffadhaa yoommee kaappii isa jedhamu kana dibadhee isaayyuu hin dibanne kan hiriyoota kooti jarrabe ilaaleera. Garuu feerii takkitti feerii Ani fudhatamte amma dubbiin tun ati hagana geessee gana fudhadhaa osoo hin taane waan hin qabu ni mu barbaade hin fudhatinaa rakkoo hin qabu dhiisaa. Maal rakkoo qaba yaani waan dabalamoo waan qannasa. Feerii takkitti Yeroo tokko dibadhee jaalladhu. maamee dhaggeeffadhu wallaahi billaahi feerii takkitti dibadhee jennaan jechuudha. Mataa bowwuunatti kaasee fuula koo kana Feeriinii fi inni kaan garaagarummaan maali? garaagarummaa qaba. Feeriin kun qofittiin isin medheedhuma fuula kee kan nama beeku nama ta'ee fi bareechaa akka kireemaati kun. Adiidha si addeessa. Kaan immoo Baay'ee. Kana qofa dibadhee jennaan mataamna bowwaafatee fuula koo immoo isa xabiyaa isa jalqabaa na jalaa balleessinaan achumaan of jibbee naqee ishiin tibeetii seenii asumaan ofirraa fuula koo dhiqadhe. Erga gaafa sanaatti fuula koorraa waan akkanaa ga'uun jaalladhan. Dhiqachuu dhiqannaa yoon dibadhe galgala kireemii dibadhee rafu bas Kanoo. kana alatti fayyadamu. Wallaahi laazim. Nana malinaa garuu naa manadhaaf miti ani. Isa kana hoo jedhee Saayidii. Lippistikii nan dibadha yeroo tokko. Dhuguma ishii nan dibadha. Wallaahi laazim ishii nan dibadha dhuguma laazim. jammar lippistikiin yoo tu waan takka fuulatti hin godhatin dibatte hedduu fokkota. Waan Hedduu akka malee. fokkootu an baay'inaan hin dibadhu. Kuulii qofa ijatti dibadhee sammooda lippistikii dibadha bas. Dhaggeeffadhaa hayyee. Waa'ee chaappistikiin beektu. Yeroo baay'inaan. Waa'ee dhaggeeffadhaa. Waa'ee maal jettee maqaa isaa waamtee kaate isa kun akkas gadi maqaan paawudara fayyadamtu. Hayyee sana hin fayyadamtu. Wantootni godhaman kun hunduu abbaa manaa keessan bira yeroo dhaqxan osoo isan dhiqanne biran akka naqne beektu moo beektu? Beektu miti? Gaafa dhaqeen argaa argine namallee silaayyuu. Nama geessatee nama hin geessatee. Ati kanatti hidhattee dhaggeeffadhu. Kaayyoon atamma akkas gootee jettee bareeddee dhiira firaankii gochuudhaan miti? Alaamaa'u. Lamaa maalan gowwoomsuudha jetteeti attaach barbirii soore. Akka miira keessa galee akka. Maammee dhaggeeffadhu. Utuun filaanii ittiin baasanii maaliin fayyadame malee yaada wayii waa karoorfadhee miti dibachuun koo dhuguma dubbachuudhaaf. Bu'aan dibatamuuf maaliif bareeddee nama harkisuudhaan miti akka namni sitti dhufuuf miti dibataa wadaansi. Jechuun ati meekaappii bakka numaa uffeetu. Inuma beeku wallaahi. Waati ni si gahu. Ati miyuutii godhadhu ta'u dabaree kee gadduuti miyuutii godhadhu. Anaaf sooree qofatu dubbata. Hayyee. Jalqaba gaafa lafarra sii kenne kana biratti waa biraa dabalachuu maaliifii jettee sammuun keessi hin gaafanne? Awwalufu. Yeroodhuma jalqabaa sana wannan gaafadhe waan ofiin gaafanne dhuguma dubbachuudhaaf yeroodhuma ijoolleen hiriyoonni koo dibatan bakka anis kiyyan dibadha dhuma dibadhe malee hundinuu isaa biqaadhaaf nama na beektee. Sii gala miti?
Zim Naa dulu gala ya rodo bareechee. masuk foto fata aja. Aku sebenarnya lari kayu munar apa dabar. Oh. Kalas di Dhaggeeffadhu. sekarang dulu. Ayyee mata qabadhu qoy mucattii kana. Na'iima kaleessa jechuudha. Viidiyoo bahi jennaan nan ba'a jettee viidiyoo suuratti gootuun biloogii godhee jalaa si baasee jedhe. Sii galee yeroo laayivii irraa ba'uun achiisi kaase. Ammallee akkas goota yoo ta'e biloogii sodumaa si godha. Viidiyoo ba'uu dandeessoo ta'e viidiyoo bahi. Ba'uu hin dandeessoo ta'e koomantii jala taa'e. Dhuftee asirratti nu hin jeeqin. Maal jechuudha bahe taragaaggayi. Attam jechuudha. Taal viidiyoo. Ergiif na baasuu didee itti ergifate. Eenyuun isii moo? Numa ergifate. Wayitti ergee ka kunoo viidiyoo bani jedhee tuqee. Ila lafa nu agarsiifti sanuu. Kunoo baane. Abeet 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 abeet. Maashaa Allah maashaa Allah. Maal fuula coomaa akkanaa kadhatu Itoophiyaan argitee jette hin baqatti. Itoophiyaan huqqattee jireenyitti ulfaatee jira. Fuula guutuu akkanaa kana Itoophiyaa keessatti bari namni dhufa. Poolisiin qabeessiidha toosii arge Itoophiyaa keessatti. Biyya jirtu beektu attamitti akkana fuulli si hidhate jedhee jechuudha. Uummanni qilleensi raasaa deema Itoophiyaa keessatti abiibti. Maashaa Allah baga nagaadhaan nuti jedhee sodaatanii haa qabbaa'e. Eeyyee ifeekti fayyadamteetta garuu miti. Bici wayii fayyadamteetta bici wayii. Ifeekti waa fuulatti. Masha Allah. Namni uumaanu turfiidha. Misaan nu fedhan turfiidha. Awwaan tokko nu badhe garuu namoonni fuulli isaanii rinji farwel qabu. Namoonni fuulli isaanii fufurdatu addunyaa kanarratti namni akka isaanii hirriba jaallatu hin jiru hirriba illee rafu hin jiru namoota fuula fufurdatan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Mee namoota ollaa keessan jiranu namoota hiriyoota keessan jiranu cheekii godhame biliis. Namni fuulli isaa gagabbataan akka qeerransaatti rafa yeroo rafullee kurruufaa jiru. Hin jedhaa rafu. Bu'eetii godhee hirriba kana lafarraa kaa yeroo achii ta'u.